Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota addaatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan ilaallu dibannaa fuula keessan gonkumaa dibachuu hin qabne 5 qabadhee isiniif dhufee jira. Wantoota kanneen 5 gonkumaa fuula keessan dibachuudhaan itti fayyadamuu hin qabdanii jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti wantoonni 5 fuula keessan gonkumaa dibachuu hin qabne maalidha kan jedhuu fi miidhaa isaaniillee wajjin ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota kan koo ammaan booda chaanaala kan koo Soofuma Raappe irratti yaadota adda addaa wantoota nama fayyadan gorsa adda addaa akkanumallee karaa fayyaatiin karaa teekinooloojiitiin akkanumallee karaa gabayaatiin wantoota adda addaa viidiyoo adda addaa kan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Bal'inaan viidiyoo teekinooloojii isiniif hojjechaa ture. Ammaan booda immoo dhaggeeffattoota kan koo viidiyoon teekinooloojii akkuma jirutti ta'e fayyaa irraa akkanumallee odeeffannoowwan adda addaa siyaasa irraa wantoota reaction viidiyoowwan adda addaa irraa karaalee miidiyaalee hawaasaa adda addaa irraa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Ammaan booda bal'inaan qophii teekinooloojii bal'inaan asirratti argachuu ni dandeessu. Dabalataan immoo chaanaala kan koo lammaffaadha Amir Miidiyaa irratti dabalataan barnoota teekinooloojiin bal'inaan ni argattu. Chaanaala kan koo lammaffaa Amir Miidiyaa argachuu barbaadan immoo linkii isaa description jala isiniif kaa'ee jira. Bakkuma viidiyoo kana itti daawwattan description jala ni argattu. Akkanumallee salphumatti YouTube irra seentanii Amir Miidiyaa jettanii search yoo gootan salphumatti argachuu ni dandeessan. Chaanaala san keessa seenuudhaan qophiilee teekinooloojii kamiyyuu achi keessaa argachuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Gara barnoota kan koo kanarra qabadhee isiniif dhufetti yeroo deebinu egaa fuula keessa wantoota dibachuu hin qabne wantoota 5 qabadhee isiniif dhufee jira. Wantootni 5 kunniin maalidha? Tokko tokko wajjin ilaalla. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbilaa san tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana share gochuu hin irraanfatinadha. Akkanumallee sekendii tokkoof like gochuu hin irraanfatinadha. Amma gara barnoota keenyaatti dabarra. Egaa jalqabarratti dhaggeeffattoota kan koo gonkumaa fuula keessanitti itti fayyadamuu kan hin qabne yookaan dibachuu kan hin qabne loomiidha. Loomii baay'een keessan ni beektanii. Loomii namoonni itti fayyadamtanii wantoota baay'eedhaaf kan faayidaa baay'ee qabdi loomiin. Haa ta'u garuu dibannaa fuula keenyaatiif barbaachisaa miti. Loomii namoonni xuuxatanii yoo keessaa geessan nyaatanii yookaan qola isaa kana jechuudha qaama isaanii dibatan yeroo baay'ee argitan yoo ta'e jechuudha. Namoonni akkasitti itti fayyadamtanii jirtanii. Kanaafiyyuu loomii fuula keessa yoo kan dibatan ta'e parsantii 7 hanga 10 asiidii of keessaa qaba. Loomiin asiidii citric acid jedhamu of keessaa qaba. Asiidiin kun immoo dhaggeeffattoota kan koo fuula keessan yookaan qodaa fuula keessanii amala gurraachisuu qaba waan ta'eef fuula keessan ni gurraachisa. Ergasii fuulli keessan immoo ni goggoga. Kanarraa miidhaa isinirraan gaha waan ta'eef tokkoffaa irratti loomii gonkumaa fuula keessan dibachuu hin qabdan. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan koo fuula keessan gonkumaa dibachuu kan hin qabne petroleum jelly wayinum immoo vaaziliin isa jennu jechuudha. Vaaziliinii gonkumaa fuula keessan dibachuu hin qabdanii. Vaaziliiniin gosa adda addaatiin jiru. Akkuma asirratti argatan gosa kanaan kan qophaa'an jiranii. Akkanumallee gosa biraatiin gosa waraqaatiin kan qophaa'an jiranii. Egaa vaaziliiniin maal of keessaa qaba? Miidhaan isaa hoo maalidha? Faayidaan isaa hoo maalidha? Kan jedhu gabaabinaan ni ilaalla. Egaa baay'een keessan argitanii jirta yoo ta'e qodaa vaaziliinii irratti mineral oil kan jedhu yookaan immoo akkanumallee leelooyin alkool kan jedhamu wantoota garagaraa of keessaa qaba. As keessatti alkoolii of keessaa qaba, mineraal of keessaa qaba. Egaa dhaggeeffattoota kan koo alkoolii fi mineraalli kun qaama keessan gogaa qaama keessanii kana ni cufa. Gogaan qaama keessanii qaawwa qaba. Qaawwa kana ni cufa. Qaawwa kana ni cufa taanaan immoo bugurii adda addaa wantoota adda addaa fuula keessan irratti akka bahu ni godha. Kun immoo dhaggeeffattoota kan koo fuula keessan gurraachisuudhaan fuula keessan isin balleessuu danda'a waan ta'eef of eeggannoodhaan itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Keessattuu namoonni biyya qorraa keessatti argamtan wantoota kanatti ni fayyadamtan waan ta'eef of eeggannoodhaan itti fayyadamuun murteessaadha. Sadaffaadha baarsoop yookaan immoo saamunaa qaamaa isa jennuun jechuudha. Saamunaa qaamaa baarsoop jedhamu kanatti yeroo fayyadamtan dhaggeeffattoota kan koo of eeggannoo gochuun murteessaadha. Baarsooppiin kun dhaggeeffattoota kan koo saamunaa qaamaati. Saamunaa qaamaa yoo ta'u garuu of keessatti sodium lauryl sulfate kan jedhamu asiidii of keessaa qaba jechuudha. Asiidiin kun immoo yookaan immoo keemikaalli kun gogaa keessan goggogsuudhaan gogaan keessan akka daalachaa ni godha. Gogaa keessan baay'inaan ni goggoisa waan ta'eef wanta kanallee yeroo itti fayyadamtan saamunaa filatamaa ta'ee fi Ministeera Fayyaa Itoophiyaa irraa beekamtii argatetti yoo fayyadamtan murteessaadha. Wanta kanarraa of eeggannoo gochuun baay'ee tokko murteessaadha. Afraffaa dibata qaamaa adda addaa kan qaama keessaniif itti fayyadamtan. Akkuma asirratti argatan dibannaawwan adda addaa jiru. Warroon dubartoota qaama keessan akkanumallee rifeensa keessanii irratti kan itti fayyadamtan zaalaash kan jedhamu jira, kookar kan jedhamu jira. Baay'inaan itti fayyadamtanii jechuudha. Looshiniiwwan adda addaallee itti fayyadamtanii. So dibannaawwan kunniin beekamtii kan argatan ta'uu qabu. Dibannaan isin qaama keessan irratti itti fayyadamtan beekamtii kan qaban kan yeroon isaanii hin darbin.
expiry date kan hin guutin ta'uu qabu. Wantoota kanneen of eeggannoodhaan yoo kan ittiin fayyadamne ta'e qaama keessan irratti miidhaa guddaa ni geessiftu jechuudha. Keessattuu dibannaa expiry date ta'e yookaan yeroo irra darbe gonkumaa ittiin fayyadaminaa isiniin jechuu barbaada. Wantoota kanneen yeroo itti fayyadamtan yeroo hundayyuu expiry date isaa sirriitti ilaaluun murteessaadha. Wanti kamiyyuu yeroo itti fayyadamtuu fi hangam akka itti fayyadamuu qabdu wantoota hundinuu taa'eefii jira waan ta'eef expiry date isaa ilaaluun murteessaadha. Yeroo itti fayyadamtan wantoota akkanaa kanarratti of eeggannoo gochuun murteessaadha jechuudha. Shanaffaa fi inni dhumaa amma dhaggeeffatu kan koo dibannaawwan qaama keessanii fi fuula keessan dibatan kamiyyuu faayidaa isaanii fi miidhaa isaanii osoo hin beekin ittiin fayyadaminaadha. Dhaggeeffatu kan koo wantoota kamiyyuu keessattuu asirratti dubbifamatu jira. Dubbifama kanneen dubbisaadha irraa hubadhaadha. Akkanumallee ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa wantoota beekamtii qaban kan qaama keessanii fuula keessan dibachuu qabdan kan beekamtii qaban yoo itti fayyadamtan murteessaadha. Wantoonni kunniin qaama keessan irratti miidhaa guddaa geessisu waan ta'eef dibannaawwan adda addaa yeroo dibattan wantoota adda addaatu jira. Dibannaa baay'eetu jira. Dibannaawwan kanneen kan garaagaraa kan qaamaa, kan fuulaa, kan rifeensaa, kan hundaatu ni jira jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen yeroo itti fayyadamtan maaliif uumame wanti kun maaliif oomishame hangamitti itti fayyadamna akkamitti itti fayyadamna kan jedhu miidhaa isaatii fi faayidaa isaa osoo hin beekin wanta kamittuu fayyadamuu hin qabdan kun murteessaadha. Keessattuu saamunaa qaamaa, wantoota fuula dibattan, dibannaawwan adda addaa, kuuliiwwan adda addaa, dubartiin keessattuu meekaappiiwwan adda addaa ni fayyadamtanii. Meekaappiiwwan kunniin immoo kan yeroon irra darban, kan seeraan ala oomishaman ta'uu danda'anii, kan beekamtii hin qabne ta'uu danda'anii. Wantoonni kunniin fuula keessan miidhuu ni danda'a waan ta'eef sirriitti of eeggannoo gochuun murteessaadha. Fayyaan faaya akkuma jedhamu fayyaa keessan of eeggannoodhaan eeggachuun isin gaafata. Qarshii baay'ee wantoota baay'ee baasuu keessaniin duratti wantoota kanneen beekuu fi irraa hubachuun murteessaadha. Yoo hin beekne ta'e immoo namoota gaafattanii namoota irraa fayyadamuu ni dandeessanii. Karaa fayyaatiin dibannaawwan adda addaa kan argaman jiranii kanallee hospitaala adda addaa deemuudhaan mana yaalaa deemuudhaan wantoota kanneen bal'inaan ni argattu waan ta'eef irraa fayyadamtuu jedhee yaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra godhaadha. Video kana like share gochuudhaan namoota baay'ee bira akka dhaqqabu gochuudhaan hiriyoota keessaniin qooduun murteessaadha. Baay'ee namoota baay'ee ni fayyada ni tajaajila waan ta'eef yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.